ሆነውብኝ ነው የቀሩት። እነዛ ነገሮች በቃ ይቅሩ፣ ጥያቄ እንደሆኑ ተዋቸው። መልስ ማግኘት አልፈልግም፣ ምክንያቱም መልስ የላቸውም፣ አያስፈልጋቸውም መልስ። ግን ከነ ጥያቄዎቼ ከነ ብዙ ጥያቄዎቼ የምሬን ነው መለየት ነው ያለብኝ። እዚህ ጋር እናብቃ፣ ይበቃናል። አስለምነኝ ከዚህ በላይ እኔ አልፈልግም። ኖ አይሆንም። መቀየር የማልችለው ውሳኔ ነው። አልችልም። ሞክረካል፣ ብዙ ነገር ለማድረግ ሞክረሃል፣ ግን አልተቀየርክም። አልተቀየርክም፣ ግን አይሆንም። ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ራስህን ጠብቅ። የምችለው ነገር ሁሉ ራስህን ላለመጉዳት ሞክር። ከአሁን በኋላ ያለውን ህይወትን በሰላም ነው። ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነበር መወድህ፣ ማከብርህ፣ ማፈቅርህ። ግን ሁሉም ነገር እዚህ ጋር አብቅቷል። እሺ መቀጠል አይችልም። ልቀቀኝና ልሂድ። አውቃለሁ በኔ ልብሽ ቢደማም ይቅር ለእግዚአብሔር ማለት አይከፋ። አይቁረት ልብሽ ይዞ ጥላቻ ማርዬን ያለም የሳሪ Ruuta fi Habiree Shaddamaa Haanii jiru egaa jireenya carraa yaanne waliin taane akka jettee ruutaan murtoo dhumaa tokko Habiree argarbaa jirti jechaadha. Ashama akka hin beeku jettee jirti. Egaa jireenya keessanitti kan qoosaa jiru sirna gaa'ilaa osoo hin beekin itti galtanii, maaliif jennaan gaa'ila ofii kan qabatu abbaadha. Ashama akkam jirtu hordoftoonni seenaa ta'u nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam isaati kana geessanii ani obboleettiin keessan nagaa kooti isinis akka nagaa keessan taatan abdii guddaan qaba. Viidiyoo kana jalqaba laayik sheer gochuu anna jajjabeessanii isiniin jedha. Egaa viidiyoo biraati walitti deebinee jirra. Egaa maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. Har'a immoo Ruutaa fi Habiree isiniif qabadhee tanan jira. Egaa namni ijoollee kana hin beekne hin jira jedhee hin yaadu. Kana ijoollee baay'ee hordofa jechaadha. Keessattuu chaalenjoota gurguddoo keessa darbanii iddoo kana gaane, haa ta'uyyuu malee har'a murtoo dhumaa murteessitee jirti jechaadha Ruutaan. Egaa dhuguma yoo ta'etti murtoon ishii murteessite murtoo hin taane jechaadha. Maaliif jennaan jireenya kee kan qabachuudha qabu si'uma. Egaa nama gaafa qormaanni itti baay'atu obsaan dabarsuun barbaachisaadha jechaadha. Egaa qorumsi nutti baay'ate jennee jireenya keenya kaleessa harsa itti kaffallee har'a balleessuun nurra hin jiraatu jechaadha. Kaleessa jireenya kana namni wadha jettee waan baay'ee itti dadhabde jechaadha. Dubartii jabduu, dubartii ogeetti turte jechaadha. Haa ta'u malee har'a dadhabbina ishee agarsiisa malee cimina ishee hin agarsiisu jechaadha. Kaleessa rakkinoota baay'ee chaalenjoota isa kana caalu dabarsitee jirti jechaadha. Har'a garuu murtoon ishee murteessite murtoo hin taane jechaadha. Egaa namni kamii obbolaan tokkochaadha gara haadha tokko keessaa baaniyyuu amala garaagaraa qabna jechaadha, hin beektu. Namni immoo wal danda'ee wal faana jiraata. Egaa namni mudoo dhabe hin jiru. Amala isaa wajjin jaalataa furrii wajjin jibbaan dama wajjin akkuma jedhan kana. Egaa isaan kun immoo gaa'ila godhatanii ji'a tokko iyyuu hin darban jechaadha. Gaa'ila isaanii iyyuu sila hamma isaati kanatti gammachuudhaan mana isaanii jiraatu. Lammata immoo erga gaa'ila godhatanii deebi'anii mucaan illee garaatti hafee jira jechaadha. Warroonni hordofaa turtan jechaadha. Akkuma Dubaay deebi'aniin qormaanni kun isaanitti dhufee jira jechaadha. Micayyoo dura Habiree wajjin turte tu xaaxaa kana fide jechaadha. Garuu Ruutaan bakka kanatti jireenya kaleessayyuu kana caalu dabarsitee turte jechaadha. Har'a immoo egaa chaalenjii kana caalu dabarsitee turte obsuuti isheerra jiraate. Egaa amma immoo egaa ijoolleen kun
egaa cidha godhataniyyuu amma silaa sa'aatii gammachuu irra jiru jechaadha. Lammata immoo deebi'ee waaqayyoo kennaa godheef kan kenneef akka isaan wajjin jiraataniyyuu kan konneef dhugaa waaqayyoo isaantu wallaalee malee hojii waaqayyoo jechaadha. Eeguma isaan Dubaayidha as deebi'anii mucaanis garaatti na hafe jettee dubbatte jechaadha. Ishumatu dubbate egaa garaatti baatti. Egaa dhalli immoo abbaadhumaan bareeddii gaa'elli isuma duraatu bareeda. Egaa qormaanni nama jaalatutti waaqayyo nama jaalatu qoraa isheen immoo qormaanni anillee kan kee miti atillee kan koo miti haniifati wajjin ta'uu hin dandeenyu jettee murtoo dhuma hin qabne murteessitee jirti jechaadha. Egaa jireenya isheetti kan qoosaa jiru ishumaa fi ishee qofa jechaadha dhugaa dubbachuuf gaa'ela keessatti anis sobuu ta'uu hin beeku dhugaa waaqayyo dhuguma isuma dhugaa isaa ta'e taanaan garuu sobanii akkattis bo'uu natti fakkaatu maaliif jennaan ani durallee soba natti fakkaate har'a garuu innis mimmaan cobsee bo'aa isheenillee mimmaan cobsee ta'e boosii inni akka wajjin dabarsinee fi immoo waan naa gooteefis galatoom jechaani turte jechaadha. Namni dubartiin gaafa jaalattu eenyu jetti gaafa immoo gargar baatu murtoo dhumaa murteessiti jechaadha natti fakkaate ka. Egaa Ruutanis immoo qormaata hagan hin jedhamne keessa dabartee amma immoo hin danda'u dadhabeeraa jettee dubbattee jirti jechaadha. Egaa odoon ishii ta'e amma namoota baay'eetu ishii gammada jechaadha. Intalamti qormaata kana fiddee isaan qortee keessa deemtee ani amma kaleessallee obboleessi intala sanii dhiifama gaafadhu jechaani ture jechaadha. Amma kana osoo ishiin dhiisteeyyuu jechaadha odoo Ruutaa fi Abrish gargar bahaniyyuu namoota baay'eetu isin gammada jechaadha. Garuu kaleessallee wantoota baay'ee bakka tabsaa kuttanitti abbaa Abrishitti walitti araarsi jechaadha. Kanaan durallee wantumta akkas akkasii kun deeggamee ture. Riyaasa duraa wajjin piraankiin dhumaan jammaranii gargar bahanii turanii garuu aga kana murtoo akkasii hin murteessine yeroo sanillee amma silaa murtoo akkasii murteessuu hin qabdu jechaadha. Ruutaa maaliif jennaan egaa daa'imni kennaa waaqati daa'imni kuniyyuu silaa akka jaalalli isaanii addaan hin baane godha jechaadha. Garuu daa'imni abbumaan bareeddii egaa Ruutaanis waan kana murteessiteef hin beeku innillee dhiifama gaafatee jira balleessa namni kamuu hin balleessa hin dogoggora. Egaa innis kanarraa baratee yookiis yoo dhugumayyuu gargar bahee egaa miidhama dubartii kan keessa jirutu beekaa namni jireenya koonaa jiraatu hin jiru hanuma mataa kootu jiraata jettee isheenillee murteessitee jirti jechaadha. Nuti waan nama ofiidhaan murteeffatan keessa galuu hin dandeenyu garuu chaalenjoota dhugaa rabbii akki keessa jiraatanii fi akki alaa gargarii ta'uu danda'a. Nuti wanti nuti beennu tokko illee hin jiru namni naaf hubatu namni naaf dhaga'u tokko illee hin jiru ana bichaadha. Jireenya koo namni wajjin har'a jiraadhu naan jedhee namni naa jiraachuu hin danda'u jettee turte. Egaa jireenya kee manuma keessii wayyaa gaa'eluma keessa duraasii wayyaa. Egaa inni iyyuu balleessa isaa beekee dhiifama siin jedhee jira. Ruutaa dhugaa bakka kanatti mana kee isuma gaa'ela kee tokko immoo mucaasa garaadha qabdaa. Egaa boru mucaan kunillee abbaan koo eessa abbaa malee guddistaa wantoonni baay'een chaalenjis gochuu danda'u jechaadha. Har'a miti hiriyyummaa keessa iyyuu gaafa gargar ba'an nama jaalatan dhabuun in ulfaata jechaadha. Har'a immoo mucayyoon kun reefuu garaatti illee hafa jechaadha. Naannoo ji'a sadiiyyuu hin guutu natti fakkaate akka jettetti jechaadha. Egaa gaafa mucaan kun garaatti afuu baay'ee tokko gammadanii osoo hin beekin garaatti illee afee gammachuu godhanii fudhatanii jiru jechaadha. Silaa osoo chaalenjoonni amaaniin dhufuyyuu dhufee dhala ishee kana laaltee abbaa amma bakka wantoota baay'eetu isheetti ulfaachuu danda'arree isheellee amala nama dhoowwaadhu miti egaa garaatti nama hafe. Egaa namni kanallee naaf hubatu hin jiru jettee jirti jechaadha isheeni. Egaa dhugaa dubbachuuf waan baay'ee ulfaata yeroo baay'ee jechaadha. Yeroo baay'ee qormaata dhumni isaanii addaan bahuu ta'e murteesseera. Egaa kaleessa ani kana amanuu hin dandeenye guyyaa tokkoof inni gara Buttaajaraa deemuuf jechaadha. Kanaan booda eega ishiin manaa deemte jirti akkuma beektani. Eega ishiin manaa deemtanillee mana taa'uu hin danda'u. Nan deemaa jedhee Buttaajaraa maatii koo biran deemee boqonnaa maraachuu ga'e jedhee deemi jetteen ishiinillee mana baatee jirti jechaadha. Manatti deebii jennaan hin didde jechaadha.
egaa ani kana murteessuu hin danda'u deemuu illee hin danda'u amma guyyaa boruutti isin eega jedheeni biraa deeme jechaadha murtoo atamma sirrii kan jirtu itti yaadii jedheeni inni garuu murtoo biraa murteessite eedde jechaadha inni bakka yaada ishee tasgabbeessite hasaaba ishee qayyarti jedhe teegee garuu dubbiin akka inni yaade hin taane jechaadha obboloota koo Inna akka nuti jenne odoon taane akka fedha waaqayyooti jette Ruutaan jechaadha. Egaa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama ajaa'iba jireenya kana qaba. Egaa jirra osoo jiranii jaalatanii miti jireenyi kan gargar nama baastu. Egaa dubartiin gaafa murteessite ta'e taanan keessan deebitu jechaadha. Egaa har'a inni bakka yaada ishee jijjiirrattee abdiidhaan eegaa ture garuu kanaan booda aniif ati hin danda'u kanaan booda wanta jiru na soroorsa na sirreessa badii koos baree wanta hunda na sirreessa jedhee boo'ee jalatti jilbeeffate jechaadha garuu isheen dhagahuu hin dandeenye jechaadha garaa jabina akkasii rabbi namaan kenne dhugaa waaqayyoo jechaadha goonni bira taayillee boowullee jechaan dubartoonni nuti illaamna jechaadha. Egaa waan ishee akkanatti aggaxxamee garaa jabina akkanaa kenneef rabbaa beeku dhugaa waaqayyoo jechaadha. Anis akkanayyuu miti gaafa inni mana sireessarra ciisee boo'usan baay'ee tokkoon gadde gaafas garaa laaftee manatti deebiti jedhee yaada ture garuu dubbiin akkas miti. Nuti dubaroonni gaafa hojjechuma bareedayyuu nuun jedhanii hin dhimne jecha. Inni himna jechaadha garuu ishiin garaa jabaatte ammallee gaa kaleessallee bakka har'allee yeroo inni itti gadi jilbeeffate bakka dhiifama jedhuun dhagahuu hin dandeenye bira kuttee deemte jechaadha. Abirash baay'ee gadde dhugaa dubbachuu fi maal akka hin jedhullee hin beeku rabbi anaan illee dhugaa natti fakkaanne yoo dhuguma ta'etti jireenya ishiitti qoosaa jirti jechaadha. Maaliif jennaan jireenyi isuma ganamaa wayya. Namni amala badaa dhabu jechaadha. Obbolaa taaneeyyuu obbolaadhuma waliiyyuu taaneeyyuu amala namni inni tokko mana tokko keessatti amala gaarii qaba inni kaan immoo qabu wal danda'anii wal wajjin jiraatu jechaadha. Gaa'ela jechuun immoo isa har'a itti seenanii boru diigan miti. Gaa'ela jechuun kanuma jalqaba namaa kennan yoo fedha waaqayyoo ta'e ishii dubartiis ta'ee inni dhiiras ta'ee amala walii wal danda'anii inni yoo abidda ta'e ishiin bishaan dhalachuun daa'ummaa qabu ta'uu gootummaadha ta'uu hiiki gaa'elaa hin galleef ta'uu hin beeku jechaadha. Wanti gaa'ela hiikuu isaan bira ga'u chaalenjiin kana caaluyyuu isaan gidduutti uumamee ture jechaadha. Garuu chaalenjiin ammaa kun aga isa kanaan duraa hin ga'u warroonni hordofaa turtan hin beektu jechaadha. Egaa kanayyuummoo inniyyuummoo balleessa isaa beekee bakka dhiifama wanta jiru na soroorsaa jedhee ture inni kaleessa darbeera har'ammoo na soroorsaa jechaane ture ishiin garuu isa dhagahuu hin dandeenye jechaadha. Obboloota koo dhugaa waaqayyoo baay'ee nama gaddisiisa oo dhuguma ta'etti ani qalbiittis immoo ijoolleen baay'ee maallaqa jedhanii akkas taatu maallaqa jedhanii akkas ta'u jechaane jiru jechaadha. Rabbaa beeku ani wanta hin beeku tokkollee hin jiru jechaadha. Kana keessatti waan dhugaa jechaan nama kamiyyuu waanuma barbaadeyyuu yoo ta'e namni gaa'ela namaa gargar ba'u jaalatu hin jiru. Ani akka mataa kootti rabbi maaliif jalqabarraa kaasee wajjin ture akka isaan gargar ba'an dasnan jedhu jechaadha waan hordofaa ture. Kanaafiyyuu dhugaa waaqayyoo dhuguma ta'e jireenya isheetti qoosaa jirti. Ruutaan tokko odoo laaxxillee ta'e maalish homaa miti gaa'ela seenanii garuu har'a haadha daa'imaatii waan baay'ee itti ulfaata jechaadha. Egaa Ruutaan waan gooteef isheetu beekaa isiniin jedha obboloota koo waan dhaamsi koo kanuma kananarraa qabu waaqayyoo ishee isaan haa yaaddatu. Jaalala isaan gidduutti habuusu maalan jedharee waanan jedhuun qabu dhugaa waaqayyoo baay'eedhuma tokko na gaddisiise maaliif akka nam tokkotti baay'ee tokko na gaddisiise waaqayyoo jaalala isaan gidduutti habuusu isiniin jedha. Egaa bakka dogoggoreetti immoo dhiifama naaf godhaa isiniin jedha yaaduma qabuun ibsachuu dhufe jalqabaa kaastanii egaa amma kanatti waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa ulfaadha isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoon biraatiin amma walitti deebinutu nagaan naa turaa like share subscribe gochuu hin dagatinaa nagaan naa turaa obboloota koo.